amallee amxiixii yoo nyaatanii wal harkisa Elsaan immoo jarjarun ko mali rom ke unika Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota sabboontu channel jirtu nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyo bullee jira arra bullaa kamittiin akka hojjetamu nu agarsiisi jettanii yeroo nyaannu argitanii kun arra guyyaarra keessummaas nan qaba xiqqoo garuddoon kuni xiqqoo qulqullinni ne gamne jechuudha arra rakkoo tokko yoo hin qabu ariitiidha jechuudha yeroo tokko akkamittiin amxii bullaa yoo jedhu dhugamuudhaan nannisu amxiita jedhi beeksisii jedha bullaam amaariffaa oromiffaan oromifa qulqulluu dubbadhaan nu jedha kun akkuma argaa jirtan kan way asfacaa jira waxiin kun naaf hojjetti jo Elsaan kun azirti Elsa gaaddoon azirti kuno ishii wajjin hojjechaa jirra jechuudha amxiita hojjettu malee kanaaf amxiita hojjedhee har'a gaggeessuufanii jechuudha amxiixaani nama wal jaallatutti akka biyya keenyaatti amxiita walii hojjeta jechuudha namoonni dhuftan amxiita isin hojjedhaa yaa olachuutiin nagaa daawwattoota keenya kun akkasitti amma hojjechuudhaaf jirti jechuudha ilaalaa bishaan maaliin qarrartaa asirratti qarrartaa eenyu sii sochoosa ree keessaa fuudhi maammasaa sun keessa kaawwadhu gulame dafeetu amma wanti dhugaa amxiinne dafee teenyu ta'a lamma sun tamma keessa kaa'e kun daftee teenyu ta'a dafee sochoosa malee kunoo ilaalaa gaa intaane dhugaa intaane maal ta'e nama irratti siin haquu qaba ela kun bullaadhaaf ta'e maannoo wanti isa dhugamu ela kun amma kun mooqiidhaaf hin ta'u mooqii qal'aanna kanaaf mooqii kun biftutti naqee qabeeti xiqqoo wayne maalirra dhaabbatti laasoo barcuma fidatti dem barcuma fidadhu biifoo suuta iti akkasin gumnatti hoobas akkasitti me xixiqqeessiti hoobas mucaa kun argite daa'ima qabaachuun naqannaasisti ijoo naqannaasisaa jirti laala argite daftee otoo deesseetis akkasitti mucaan keessi gargaarti ture isan jedha kun agarsiisan jira jedhe akka inni amala wanti qaba beektaa yoo hin ta'e ingulaangulaata malee gaagulannaan mommi'a wanti faana qincee faana basuma akka mi'a dhugaadhume qincee faana akkamitti hojjettu dhugaadhume wuy bannaatish kun argitanitti akkatti isheen naaf yaaddu yeroo nan idda'etti ishii ammatti si rakkisu lakki singashaan jira sirritti hin bareedayyuu dhugaa waaqa kaameraamiin Elsaa gadooti goobas biifoo har'a kana nyaattu malee jette saaboo dhugaa mucaan keen jabaatti kana nyaatteen keenya abboo maatiin yeroo hin qabnu jedhu soo waan akkasii hojjedha jetteen kun immoo si barbaachisaa jedhu dhadhaallee yeroo tokko manaan arganna jechuudha waaqaa tole wanti ittoo aybii osaan asii dhiyoo kanatti jiraadhe ijoo inni waan cocoorradhan ture waan sabboon turra lakki ka jireenyumaan osoo as jiraadhe bareeda ture
Ana apa bifter gangale foyes argitan miti. Kale so boleh sebut ele sana jechatu. Dhugaa dime. Waan jettu furditte. Naan jechatu ra. Daat lebulu na furda kale suura sa agarsiisa. Baay'ee furdaas daawwatu kan dhugaa muluna. Amma se hordifatte waan daren kun amxiitii laattee. As buti di warabi maalo lafa akkatti hojjetama in gaabulamne in kursanne seeraan hojjetame lafa kana kun nabatani sabooda dhadhaadhaan mixmixaalillee itti godhama dhadhaa jechuudha kamalee mi'aa jechuudha fa'a akkuma kana jechuudha argitan miti in qallannes in furdannes siraataan hojjetame jechuudha argitan miti ንጽህና በርባዳ ገሩን ጤን አምጤኔ ንጽህና በርባዳ አዲ ዋንተ እና ካና መታቲ እንደውም ጨርቅ ወንቴ ደደከኔ አይውታ ትቆሺ ዳቤቴ ለይቀም የተወራባን ኩኖ ኢላላ ጀቹኒ ካና ጀቹዳ አርጊታኔ ዳዳቲ ጎቻ ጅርቲ ሚጥሚጣ ተፈርፈርታ Beekuma isaanii kanatti baasee namoota baay'ee waliin nyaatanii walitti hin deebi'u beektaa kanaaf jeetanii golbootti hin baasaa golbooma maal jedhu dhadhaa kun baskuudha fi anti kaayee jira ganaan waan baay'ee galgala baksee yeroo aduu sii wanni ta'e bareedamti ganaa waan baay'ee barbaada dhadhaatti baskuuni miidhagdaa kun miidhagdaa barbareedha kun barbareedha xiqqoo Minta nafite. Dikko maya mot dal. Enggak. Kana fakkata amtenne achitti monna. Kuno kana fakkata fidi dem gessi. Nyaachuudhaaf jirra amma kana. Nyaachuuf jirra boota. Koosii fanga balbala. Jechuun kana jechuudha. Yaa jara keenya. Orraalee beektaa na qorremo. Bakka fidaa kaman kanyaan adafne son qorin. Inna kuno ilaala sabboontuun akkasitti haala kanaan qursiinu hojjettee kottaa nyaadhaa argitanitu jalqabama dhumatti akkaatatti hojjetamu miti. Inna bakka dhaabuuri bakka. Like share gochuu hin dagatiina warri maatiin taane maatii ta'a subscribe godhaa galatoomaa isin jaallanna. Bye bye. Like goda, share goda. Argitanii amti jechuun faayidaa baay'ee of keessaa qaba. Akkuma ni barana sanitti jechuudha. Faayidaa baay'ee of keessaa qaba amti jechuun jechuudha. Fakkash. Shaayii rabbi. Jarjarun ko mali rom ke uniga